obse Kiristoosin eenyutu ajjeese? Ofiin of ajjeese moo? Waaqa miti waaqa eenyutu ajjeese? Ofiin of ajjeese moo? Waaqa biraatu jira ayyii waaqni biraa ajjeese moo? Waaqa miti eenyutu ajjeese waaqayyoon? Eenyutu ajjeese? Bira darbe waan inni jiraatadha. Kanaafuu Kiristoos hin duune? Kiristoos isa du'amu eegaa isa nan waaqessaanii yemmuu jiraata jiraata. Eenyutu ajjeese siin jedhe bara eenyutu ajjeese? Of ajjeese moo waaqatu ajjeese moo? Kanaaf mata duree isaa keessaan baheera namoota biraa waliin dubbadhaan siin jedhe waa'ee du'aa irratti Lakkin bahineeti. Waa'ee maaramiin dubbadhe. Gar tokkotti kunne bira dabarfanna. Gar tokkotti Isa kunne bira dabarfanna kana deebisine. Eenyutu ajjeese? Ani haasawuun hin fedhu Khalid. Afaan Oromoo dhageessanii kan dubbachuun fedhu. Kana dubbachuun fedhu. Eenyu akka ajjeese maal akka ajjeese maaliif akka du'e macaafa qulqulluu irraa ragaa sii fida. Inni rakkinne jirtu bar. Maaliif akka du'e maaltu ajjeese? Eenyu maaliif du'e hin jenne? Maaliif akka du'e beekuun maaliif du'e hin jenne? Obse maaliif du'e hin jenneen? Andee maaliif akka du'e too beekuu qabda ka maaliif akka du'e beekuu qabda ka eenyu ajjeeseen dura. Namni tokko fakkeenyaaf nama waan dhaame tokko waan dhaame tokko maaliif Balaan nyaata jechuun baruu qabda malee dirqama eenyutu ajjeese jechuun qabu. Khayr inshallah. Khalid. Hangaafiin kiyyaa eenyutu ajjeesedha. Fakkeenyaaf ati gaafa duduutu waaqayyo si ajjeesa. Eenyutu ajjeese gaafatamuu qabu akkamitti maaltu ajjeese jechuun. Gaafii waan hangaafadhu maal sirnaa sirreessa hawwi boofsi maal taate. Gaafii waan hangaafachuu qabu waan hangaafatan beeka malee ati akkanatti gaafadhu akkasitti gaafadhu jechuun qabdu. Maaliif jennaan waan hangaafadhu gaafii kiyyaanatti murteeffate gaafatu. Amma kana si gaafadde eenyutu ajjeese? Meeyyama sin kennine Khalid. Ani meeyyama na gaafadhu sin jechaan jiru nama biraa gaafadhu abbaa dhibbaa namni jira. Hin beektu ati kana. Kanan beektu? Nan beeka garuu hirmaachuun barbaadu dubbachuun barbaadu. Erga beekte immoo naa deebisi gamaalee. Dubbachuun erga beekte immoo naa deebisi. Dubbachuun fedhu qaba saatiin qabu. Waa'ee kanaa gaafii yeroo hundumaa gaafii gaafatamtan deebisuudhaaf qophaa'aa jira barmaacaalni. Yeroo hundumaa gaafii gaafatamtan deebisuudhaaf. Amantii kooti waan ta'eef. Haalli hin deemini. Haalli hin deemini. Khayr inshallah hin bayyaliin. Macaafni maal jedha beektaa? Yeroo hundumaa gaafii gaafatamtan deebisuudhaaf qophaa'aa jedha. Yeroo hundumaa iyyuu jedha. Har'an deebisee boriin deebisee jechuun hin jiru bara. Yeroo hundumaatti qophaa'aa jedha. Kanaaf erga akkas ta'e Kiristoosiin eenyutu ajjeese? Amma Kiristoosiin hin duune jiraatadha inni sana si gaafa dhumatti. Durumaan hin duune? Guyyaa sadii illee hin duune? Sanan si deebisu sanan si gaafa dhuma deebisi. Mana deebisuu fedhi qabatta abbuu maal na gaafa abdiin jirtu. Asiin deebisa rakkoon qabuuti kana na deebisi keekame. Laa bira dabbine. Anaa gaafii gaafachuudha qabu dhufteeti. Gaafii isa kanatti immoo darbuun fedhu. Amma sa'aatiin 11 ta'eera. Naaf hin fedhu gaafii biraa deemu. Taleeshi akka nan deessu hin beektu bakkaayyee. Singale jechuudha. Waan singalleetti amante jechuudha. Nama giddiin qabaatan isa. Malee Maariyaamiin eenyutu ajjeesedha? Kiristoos immoo eenyutu ajjeese? Kan jedhudha. Maaliif ajjeese miti eenyutu ajjeesedha malee? Eenyutu ajjeese kan jedhudha. Haa ta'u ayi. Wordi ake haa ta'u. Gaaffii kana. Ayyee abdii bakka hin baana abdii hin baana rakkoon qabu. Ayyee maal jettee abbaa dhibbaa? Kanuma deebisiitti abdiin illee salphaadha waan ta'eef. Gabaabumatti eenyutu ajjeese Maariyaamiin? Kiristoos immoo eenyutu ajjeese? Baay'ee galatoome. Kan jedhamaa ture Yesuus erga haadha isaa ajjeese isin akkamittiin jannata isinii kennaa isa ajjeese yoo ta'e. Isa ajjeese kan jedhu haadha isaa akkamittiin ajjeesaa dhabne gaaffiin achirraa dhufe. Amma eenyutu ajjeese kan ajjeese barree kaan isin immoo akkamitti isin immoo rahmata godha akkamitti immoo isin mararfata akkamitti nagaa isinii kenna kan jedhu immoo itti deebina rakkoon qabuuti amma jalqaba irratti eenyutu ajjeese? Asii kaasaa ture. Waaqayyo qawwee namatti tokkosee yookaan guyyaa tirii godhee nama ajjeesu namni duudhumaaf fituu du'ii al tokkotti murame addaamirraa kan ka'e. Namni numa du'a. Eenyutu ajjeese? Amma gaafa duutu nama abbaa dhibbaa gaafa duutu fakkeenyaaf gaafa duutu foonii fi lafee kan kee kana kan foonii fi lubbuu kan kee maaltu gargar baasa? Eenyu gargar baasa? Foonii fi lubbuu kan kee. Lubbuun gara waaqayyoo deemti gara baasee deemti. Gara baafeetti adeemtu eenyutu gargar baasa siin jedhe? Eenyutu gargar baasa foonii? Yeroo waaqayyoo sii kaa'e gaafa dhumutu gaafuma ta'ee bakka irratti amma eenyutu ajjeese gaafa jettu eenyutu gargar baasa siin jedhe bar. Koika
Abbaa kiyya baay'ee si kabaja obboleessa kiyya. Siimoo isin siin jedhu dhiifama. Kabajaan si wajjin haasa'uu barbaada. Sinaan jedhi ani sagalee tuna guddate malee ani kaawweetiti. Ishi akkana siin jedhe obboleessa kiyya la. Koi. Du'uurratti du'uuni akka anaafati tarii har'a meeshaa wayitii warri kunneen wal ajjeefnu miti. Saayikilii jireenyaa keessatti namni jiraateetu du'aa. Foonni lafatti ba'ee lafatti deebi'aa namni nama ta'e hin du'a. Kun immoo uumaa waaqayyoo kan ta'e hundumtuu hin du'a. Lubbuun garuu lafatti qabdi. Ofiin of ajjeesan. Namni beekaan hundinuu du'aan gaafiin kiyya eenyu tafaa eenyutu du'aa miti obboleessa kiyya maal afaan Oromoo kun isiniin galumoo hundinuu akka du'u nan beekaan garuu eenyutu ajjeesa foonii fi lubbuu kana eenyutu gargar baasa kan kee kan gaafa duutu foon kan keetiif lubbuu kan kee kan eenyu gargar baasa. Waaqayyoodha. Baay'ee gaarii galatoon waaqayyootu fooniif lubbuu kan kee gargar baasa ayyee. Guyyaa Maariyaamiin fooniif gargar baasa. Baay'ee gaariidha. Maariyaamiin foonii fi lubbuu isii kan gargar baase kan ajjeese eenyudha? Waaqayyoodha. Akkuma kootti, akkuma keetti, akkuma nuyi duunutti, akkuma namni du'etti duuti. Kiristoos immoo eenyu? Waaqayyoota sun. Maal sirra ga'e Kiristoosii fi wanti qoyika mata duree sana dhaqxa yoo ta'e. Isa bar mata dureen keenya amma Kiristoos immoo ila. Haadha isaa kan ajjeese kuni Kiristoos immoo eenyudha? Kiristoos waaqa bar. Kiristoos waaqa. Kanaafuu kana haadha. Kana waaqa tajjeese gaafa siin jedhu Kiristoos adda baasee ilaalaa hin jiru waan. Galatoon. Kiristoos waaqa erga ta'ee. Kiristoos waaqa naan jettee. Kana sii deebisee booddee immoo Kiristoos waaqa mata duree biraatti darbaa jirtaa bara. Kanaafuu deebii gabaabaa kan Maariyaamiin ajjeese kan haadha ofii ajjeese Kiristoosi. Deebii gabaabaatti dhuftaa sitti meera waaqa tajjeese Kiristoos waaqa Isaan gaafii gabaabaadha obboleessa kiyya gaafii gabaabaa. Kiristoos waaqa naan jettee jirta akka tamantutti akka tamantutti waaqa naan jettee jirta. Wayika maal? Antini kun dhaggeeffadhu si jeequ dhiifama naa godhi si jeequun barbaadu jechuun sirraa fudhadhee haasa'uun barbaadu. Maaltu bada beektaa karamu hundumaa si duwwaas miti nama hundumaarraa kan intini ta'u jecha gabaabduu tokko fudhannee isatti walitti kolfinu miti waa'ee jireenyaa haasa'aa jirta miti. Waa'ee waaqayyoo yoo kolfite anaaf siin jechaan jiru. Jecha tokko. Ati bargiisee barsiisa barsiistu kolfan sodaatiin ati kolfis rakkoon qabu maali abbaan barbaade kolfuu namni ati waan dhugaa barsiisaa isa kolfu miti isa ati waan dhugaa dubbaddooti kolfan sodaatiin isa namatti kolfu miti isatti kolfamu miti isatti kolfutu rakkoo keessa jira maaliif sitti fakkaate amma kaayyoon kee kanatti na gaafattuu fi waa'ee waaqayyoo waa'ee isa guddaa na gaafachaa jirta miti. An kana si gaafataa jiru Maariyaamiin eenyu tajjeese Kiristoos immoo eenyudha? Konseptii irraa dhuftu amma woordii tokko wanti deebi'u amantii kee keessaa kabajan qaba amantii musliimaaf hiriyoonni koo baay'ee musliima. Anu kabajan qaba obboleessa kiyya gaafeessi gaafadhe malee ani amantii kiristaanaa nan kabaja amantii kamiyyuu nan kabaja rakkoon qabu. Garuu gaafii jechuu kan hin barbaade jecha tokkooni kana jettee dhufuu keerraa si deebiseera waan tokko kanan si deebise maanni namni kana ajjeesu waaqayyoodha. Yesuus immoo waaqa naan jettee eeyyee siin jedha kun gaafii. Kanaafuu Maariyaamiin kana ajjeese Kiristoosiin siin jedhe eeyyee naan jedhe yookaan immoo lakki naan jedhe. Waan itti deemtuuf waan beekaa fedhe bara. Koo erga maal waanan barbaade yoo deeme bakka yaaniiti waaqayyoota ajjeese kaayyoon kee kanaaf siin jedhee bara. Adeemsichi jallisuudhaaf malee. Obboleessa kiyya maal taate ati yoon jallise hin qajeelita maal rakkoo qaba. Yoon jallise hin qajeelita kanaafuu kan Maariyaamiin ajjeese Kiristoosii gaafii kan goggase. Si deebiseera waaqayyoota ajjeese akkuma namni biraan duuba maaramii wanta adda godhu hin jiru akkuma. Waaqayyoo sun maqaan qabu Kiristoos maqaa qaba. Waaqayyoo kam tajjeese? Kam tajjeese waaqayyoo sun kamiin? Waaqayyoo lama jiru waaqayyoo tokkuma waaqayyoo tajjeese. Innis eenyu? Innis eenyu waaqayyoo tokko? Innis waaqayyoo isa waaqaaf lafa uume. Kiristoos miti? Kiristoos waaqa. Okay. Kanaafuu Kiristoostu haadha ofii ajjeeseere? Waaqayyoo tajjeese. Kiristoos tajjeese siin jedhe gaafii kiyya gaafii gabaabaa. Kana maaliif woordii tokko irratti firii jettaati? Obboleessa kiyya maaliif irra dabdaati? Maali jechuun maaliif irra naannoftaati? Kiristoos tajjeese. Okay. Go on.
Kiristoos ajjeese. Kiristoostu haadha ofii ajjeese. Subhaanallah. Ajjeesuun hin danda'u. Humna ajjeesuus hin qabu. Ajjeesuus hin danda'an. Ajjeesuus akkam jetta? Isa rukutanii ajjeesamoo isa umuriin isaanii ga'e namni intini waaqayyoo keessatti du'uu na gaafachaa jirta. Isa kamiin na gaafatta? Isa waaqayyoon ajjeesu hin jenne. Anaadha koo guyyaa. Isa waaqayyoon ajjeesu hin jenne. Isa tajjeeftu hin jedhe. Isa tajjeeftu hin jedhe malee isa waaqayyoon ajjeesu. Ani immoo haadha koo umuriin see ga'ee isa guyyaa waaqayyoo ga'ee beekee sana ajjeesuu hin danda'u. Ajjeesuun waaqayyo inni gooftaan. Namni haadha ofii ajjeesu abaaramaadha moo abaaramaa miti walumaa galatti? Namni haadha ofii ajjeesu abaaramaadha moo abaaramaa miti? Abaaramaa. Namni nama haadha miti nama biraa nama ajjeesu. Kanaafuu Kiristoosii akka qoyqa obboleessa kiyya dhaggeeffatu. Namni nama biraa ajjeesu iyyuu abaaramaadha. Eenyuun ajjeesuun ajjeesu. Galatoome. Kanaafuu akkatti jettetti Kiristoos haadha ofii ajjeese waan ta'eef Kiristoos abaaramaadha jechuudha. Abaaramaa goote jirta waan ta'eef. Kanaafuu Maariyaam isaaf haadha waan ta'eef haadha ofii ajjeese. Isa kana murteessuudhaaf dhufte. Qoyqa obboleessa kiyya si jedhe bara. Haadha ofii ajjeese naan jette jirta. Kanaafuu namni haadha ofii ajjeese abaaramaa erga ta'e Kiristoos illee abaaramaadha jechuudha akkatti dubbattetti. Akkasii walumaa galatti isaatiin kutee jira abdiin illee deemuudhaaf. Nama amantii miti ati. Nama amantiitti. Du'an beektu du'i tokkitti himatti beektaati. Du'i isa biyya lafaa kanarra akkuma yaannutti akkuma fooniin jiraannutti du'i isa kana jettee yaaddaa kana isuma kana duwwaadha du'i jettee yaaddaa. Waa'ee duuti lama moo sadii jira moo afurtu jira isa yeroo biraa dubbanna rakkoon qabu. Amma kana gabaabumatti ta'e qaba. Ilaal du'i biyya lafaarraa kana. Waa'ee fooniif lafeen gargar ba'utti. Waa'ee fooniif lafeen gargar ba'utti. Sagalee waaqayyo maal jedha beektaa namni waaqayyo nama jaallatu garuu ofii isaatti fudhataadha. Du'uun gannu anaaf nama Kiristoosiin qabuuf nama waaqayyotti amaniif du'uun jireenyatti darbuudha malee. Lakki akkamitti namni haadha ofii ajjeesa obboleessa kiyya maal taate? Du'uun jireenyatti darbuudha bar du'uun baduu miti. Siigalee? Kanaafuu ati haadha kan kee ajjeefte rakkoo hin qabu jechuudha. Ati kanaafuu haadha kan kee ajjeefte rakkoo hin qabu jechuudha. Du'u hin beeku waan ta'eef. Akkattiin ajjeesuu isa kanaaf jireenyatti darbaa jiru miti. Qoyqa akkasii bara ati fakkeenyaaf haadha kan kee ajjeefte haadha kan kee yookaan ati ajjeefte rakkoo hin qabu bakka jireenyatti darbaa waan ta'eef gara waaqayyoo deemaa waan ta'eef rakkoo qabu. Ani ishee uumetu ishee ajjeesuu danda'a ani nuumne. Yoo ajjeefte siin jedhe yoo ajjeefte rakkoo hin qabu yookaan ati maaliif ajjeesaadha waan inni nuumne ajjeeftaati. Waan inni nuumne maaliif ajjeefte hojii harka kootii miti. Waan inni nuumne bara namni waa uumeedhaaf miti bara kan ajjeesu waa uumeedhaaf miti. Wal ajjeesaa wala bara. Lakkee wal ajjeesaa wala bara namni. Namni wal ajjeesaa wala bara. Namni nama ajjeesu mootummaa waaqayyoon galu kaa isa barra. Eenyuun kan ajjeesu iyyuu. Baay'ee gaariidha galatoon. Kanaafuu Kiristoos mootummaa waaqayyoon galu jechuudha. Kanaafuu Kiristoos haadha ofii ajjeese waan ta'eef Kiristoos nama miti mootummaa waaqayyoon galu jechuudha. Isa jette Kiristoos nama Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 ani nama jedhe. Ani nama jedhe. Inni mata duree biraadha. Nama miti maa jetta deekuno. Nama miti maa jetta nama jedhe bara. Ani nama jedhe. Ani nama jedhe. No akkaataa itti ilaaltutti. Macaafa keessatti. Qoy. Ani maaliin gadda beektaadha qoy abbaa kiyyatti. Qosi deeqa sekendii muraasa. Gaddina obboleessa kiyya. Hin gaddina bibee kiyya hin gaddin. Dhugaa hin gaddinati. Hin gaddin. Hin gaddin hin gaddini. Wayifasi dhowwe. Kanasiin jedhe Kiristoos ani namaa jedhe. Ati immoo waaqa jedhaa jirta. Inni garuu ani waaqa hin jenne. Ani namaa jedhee jira. Jedheera. Ati immoo nama amma Kiristoos qoyqa obboleessa kiyya. Qoyqa mata duree miti. Ati nama miti waan jetteef. Macaafa mormaa taate dubbii isaa kijibsiisaa jirta. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ana nama akkasii ajjeesuu barbaadu. Isa barbaadu walitti fidaarta kanaafi. Isatti barbaadu turte walitti fidee. Isa barbaadu turte walitti fidaarta. Situ maal jedhe beektaa? Situ Kiristoos nama miti naan jette bara. Kiristoos nama miti jette. Kanaafuu namatu haadha ofii ajjeese jechuudha. Inni ajjeese hin jiraachisa gaafa dhaggeeffadhu waa'ee ajjeesuuf jiraachisuu gaafa dhannu waa'ee waaqayyoo haasaa jira. Kanaaf Kiristoos isa gaafa dhannu Kiristoos nama guutuu waaqa guutummaa isaa inni mata duree biraadha. Si galee? Inni hin jiru macaafa keessa bakka jiru. Nama guutuu nama guutuu waaqa guutuu kan jedhu hin jiru macaafa keessa bakka tokko illee mata duree garaagaraa. Mata duree garaagaraa. Qoyqa maa baqattaati amma akkama Kiristoos dubbatetti Kiristoos nama kanaafuu namatu haadha ofii ajjeese jechuudha. Kanaafuu namni immoo haadha ofii ajjeese abaaramaadha jechuudha. Kanaafuu akkatti jettetti waan keessatti namanu. Akkati jettetti Kiristoos abaaramaa guute jira jechuudhaati. Maaliif jennaan haadha ofii ajjeese waan jetteef.
Okay, inni nanaa sa'ee ati murteessitee murtoo akkasii kan jechuun waan akkasii bakka yeroo biraa walitti deebina sa'aatiin kutee jira abdiin illee rafuudhaa fi abbaa dhibbaa si jaallanna si kabajna. Anis sin kabaja garuu waan tokko siin jedha waa'ee biyya lafaarraa miti Kiristoos kan dhufe waa'ee biyya waaqaati du'i biyya lafaa amma kana iddoo guddaa sitti hin ta'in borumaafuu nama amantii taate waa'ee du'a biyya lafaatiif Kiristoosii walitti hin fidin. Baay'ee sin kabaja jiraadhaan goloo tokko. Yeroo biraa bal'inaan waliin haasofnaa inshaallah akkasii rakkoon qabu yoo si mufachiifne dhifamaati. No waan tokko homaa tokko nan mufachiiftan. Isin hin jaalladha yeroo gaarii galatoomne.